osoo mucaan kun gadi bahee ibsa kenne mana murtiifis Oromoon osoo gadi bahee waan mucaan kun hin jedhin dhagahe osoo hin dhagahin mucaa kanarratti waan akkanaa murteessaa jiran baay'ee maatii isaa irrattis murteessaa jiran I don't know. Artificial Oromootu nu rakkise isaa wajji rakkanne kan nu rakkise ammallee isaa. Hacaaluun akkuma isiniin jedhe kalee isa calqaba namni gadi bahee Hacaaluu arrabsaa ture Oromoodha mataa isaa. Oromoon nyaachise. Oromoon haa nyaattu kan biraa haa nyaatu. Namni Hacaaluu nyaachise Oromoodha. Waan inni hin jenne kalee isa qayroo jetta har'a feerroo bittu jetta. Amma waan santu dhufe gurbaa kanarratti nama ajaa'iba baay'ee. Hedduu nama ajaa'iba hangana abashaa jala kaannee torbee dura hin du'a namicha jedhee jala kaannee har'a dibbee dha'uun kuni alagaa jala kaannee lakkaa Oromoo seenaan nu gaafata. Seenaan qabsaa'ota kalee isaa nu gaafata. Lafee isaanii dhaabanii lafee isaaniitiin hanga ammaa turre Oromiyaan turte Oromoon ture seenaan sun nu gaafata. Shira walitti hin goyinaa. Dubbii irratti hin xaxinaa. Waliin miidhina. Please. Akkuma jarri maqaa tokko qabdu nutis maqaa tokko haa qabaannu. Dabaa walitti hin deemina. Osoo dhadhaaf ishaaraa addan bahin hangana Oromoo haasofte baay'een ajaa'ibe. Osoo waan addan baafatin osoo waa tokko irra hin gahin osoo manni murtii waa tokko hin gabaasin otoo mucaan kun waa tokko gadi bahin dubbatin social miidiyaadha. Hangana haachuun baay'ee warroota kaleessa jedhaman san keessaa tokko jedheen fudhadhan. Warroota mucaa kana ari'aa turani dorsaa turani mucaa kana. Isaan keessa warroonni amma amshur otoo waa tokko addan baasin haga dabanii haasa'uun isaanii diina faana. Kanaaf xaxaan kuni xaxaa Hacaaluuti. Xaxaa Hacaaluu irratti xaxametu mucaa kanarratti xaxame. Kanuma wanti biraan jiru. Bakka. Baay'ee galatoomi. Bareentoo itti fuudhu. Bareentoo. Yalla wan kan. Nana carrani imbuata ilanillee baay'ee xiqqoo adubadhe. Okkee qaadii baraatti. Saawwan faraantaa shamarra foonii warri biraa jirtu. Sagaleen kiyya jira. Jirra. Gaara fedhiin Oromoo. Sirriitti jiraanii ati mana. Baay'ee. Wallahi dura dursee yooni maanyaa gufuu aartii Oromooti yookaan aartistoota Oromooti yoo jedhame shakkis hin qabu ittillee namaaniin jedhaanii kana maali jennaani nama kalee torbee afaan isaa yookiin barreeffamni isaa gadi ba'etti Hacaaluu dhabne. Ammallee deebi'ee shiruma saniini Andaalam irratti nurratti deebi'anii artisti Khadijaan galatoomii hedduu waan hedduu dubbatte. Ani wanni artisti Khadija dhaadhaamu uummanni keenya dura shira kanan argine yeroo awwalaaf miceeyoon duuterraa waan wallaaleen namuyyuu ka beekamtii qabuuf ka beekamtii hin qabne illee miidiyaa kanarraa sat jedhee wallaalaa ture. Garuu amma dubbiin akka kalee miceeyoon duute san hin jirtu. Miceeyoo dhugaa isii rabbi haa baasu. Abbaa manaa fi haadha manaa rakkinnaa jara lamaan jidduu jiru jaruma lamaantu beeka. Garuu immoo Oromooni hanga gaafa quuncee jalaa harka fudhattu dhugaan Oromoo hin ba'u. Dhugaan Hacaaluu hundeessaa hin bahin. Dhugaan battee Urgeessaa hin bayini inuma hin baane. Kanaafuyyuu kanarratti artistii teenya kabajamtuuf jaalatamtuu si kabajnaa sin jaalanna. Artistoota keenya kan Oromoo hunda isaa warra quuqama Oromoo qaban keessan dubbistee waan kana kaka'umsa osoo isin xiqqoo warri beekamtii kara aartiitilleen kara kamiinuu quuqama Oromummaa qabdan kakaatanii mucaa kana diina afaanii bittanii jedha. Nyaatamee jira mucaan kun osoo Oromoon argitu Oromooni gaafa inni waa ta'e gadi baatee Oromoodha miidiyaa kanarraa karaa naman dabarsini. An osoo naa taate ilma Oromoo kagisee rakkoo keessa jiru irratti tuulan gaafa inni waa ta'e forofaayilii kaatuu miti waan Oromoo jedhamtu tan lafarraa fi toloo aangoo qabaadde jechuudha. Gaa kufe qottoo itti baay'ate Oromoon jette san godhaarani. Mucaa kana ka miidhames ta miidhamtes Oromoodha lachinuu ijoolleen tuni. Oromoon fullee qabnaa yooma ka godhuuyyuu ta'e
karaa aadaatiin irraa dhaabbatu wanti kun shirri diin irratti hin deemu kun mucaa kanarraa dhaabbatuu qaba. Mucaan kun tokkoffaa wanni jibbameetiin namuu isa balaaleffatuuf maaliif biyya abbaa ofii keessatti beekamtillee beekumsallee argate. Itti yaadee halkan guyyaa akka gaariitti biyya abbaa ofii keessatti biyya mootummaa isaa dandeettii inni baatee eenyullee hin baanne kennaa qaba dandeettii qaba. Gabbayanii ol deebi'uu gaafii namatti ta'e san keessatti beekamtis argatee beekumsas argatee Oromoo duratti as bahee mul'ate jechuudha. Har'a harkaaf luka isaa muruudhaaf kan dhaabataa jiru wanni akka kanaa nama gaddisiisu hin jiru, wanni akka kanaa qalbii nama cabsu hin jiru. Isin uummanni jajjabeen quuqama Oromoo qabdan dhiiras ta'e dubartii mucaa kana diina afaanii nuuf fuudha. Dhugaa rabbi hedduu takka hirriba dhabnee jirra. Ani ganuma dubbadha. Rabbis bira haa dhaabatu. Dhugaa jara lamaaniitu ka beeku kaaliqa tokko hojjetuuti hin beeynu. Rabbi tokko hojjeta. Diina harkaa haa baasu. Yaa tokko isa lammaffaan immoo jechuudha. Artistoonni Oromoodhaa sagalee ta'aafi jette. Diinni akka artistii Oromoon jiru baay'ee. Oromoon walitti nagaa qabdi. Oromoon tokkummaa beetti. Oromoon Oromummaa beetti. Diinni akkaaf diinni walitti Oromoodhaa mataa isaaniiti. Amma mucayyoon seenaa jedhamtu sun moodelistiin jechuudha. Artistii. Qoyee leenca kiyyan dubbadhee irraa bu'aa. Dubbii gadaa dhooka malee baanduftanii. Intalli jedhamtu suni torbee tokko dura gaafa isa ari'anii shugguxii harkaa fudhatanii tubboo jala gale kana nama lamatti himee maqaa dhooftee maqaa nama lama himee mucaan kun akkana dorsifamaa jira. Mucaan kun waan akkana dura jira jedhee nama lamatti himee weellistoota maqaa dhooftee sinillee ni beeytan. Ani kaasuun irraa barbaachisu. Ni beeytu sinis dubbattee intalli seenaan sun. Weellisaa lama maqaa dhooftee waan kana ofirraa dhaamsii, waan kana ofirraa callisiisii. Please. Waan kana immoo mucaa kanaaf durbadhaa. Mucaan kun akkana callisee jira. Waan akkasii aan irratti argeeti mucaan callisee dhokfatee sodaatee callisee. Kanaafuu isin waan kana lisaa jajjabaa. Isinillee dhageessanii jirtu seenaan sun. Weellistoonni kun hin callisan gaafsan. Silaa mucaa kana dhaqanii yooma san furmaata kaa'u. Diina isaaf dhaqetuun dalaga laafate ta'a. Maal beeyna? Okaa boru gabbayee nu qaanfachisa hunda kenneen. Yoo fi godhee jiraatu. Kana wanti weellisaa Oromootti himnu hin jiru. Abbaan barbaade borunarra gaha wanti kun jedhee qaxaan Hacaaluurra gahe. Kiroo koroosiin Hacaaluurra dalagame. Wanti Haceerra dalagame. Mucaa kanarrattis qaxaan akkasii dalagamuu danda'a. Borunarra gaha jedhee ka dubbate gabbayee haa dubbatu. Dhagahaa jira waan ta'eef hundi isaa borun kanan dhagaa waan ta'eef. Kanaaf mucaa kana sagalee haa taanuu fi yoo dhuguma ajjeesee jiraate harkaa kennatu ana ajjeese haa jedhu gabbayee uummata isaa beeksisuu. Mucattiin immoo diina isii ajjeese kana isa takaaluudhaaf isa kaayyoo isaarra deebisuudhaaf isa dandeettii addunyaa irra hin jirre qabu kana cabsuudhaaf irratti dalagamuu danda'a. Shiri xaxamee dhugaan sunis haa baatu ka mucayyoo haa baatu ka gurbaa kanaas haa ba'u an kanuman jedha. Kana ala garuu dhaabbannee warri basha jala kaannee kotte duudaa kalee isa waamee qanuurra daladdee Maadaagaskaarii biitii kee Maadaagaskaarii galii dachiin kun keetii miti uummata siin jedhu faana hiriirtee warri harka dhoytu seenaan si gaafata isa. Erbuu shinii gaan si gaafata waan biraan jedhu. Artistii ta'e weellistuu ta'e kabajamtuu galatoomi bareentoo asumaan itti fufi. Qaali warri haasoftan sirriitti naaf galatoomaa miyuutii bareentoon itti hafuuf warri dhuftanillee anaa dhufu. Thank you. Itti fufi bareentoo. Galatoomaa isin hundinuu. Hedduu haasofni balbee isaa tokko xiqqisho isinitti beeksisee naa tokko yoo waan dur dabre tokko yaa tokko isinitti beetiin inshallah qabaa. Gaaf tokko sheexaana hani beeytanii ibliis yookaan sheexaana ilaata namaa kana aangoo guddoo qaba kan biyya dachii samii tana to'ate dachii samii waliin bulchuu ture
Iddoo isaan jiran sana Inni lafatti isaa hoogganaa. Malaayikaallee isaa hoogganaa jechuudha. Kana gaaf tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Aadam uume. Hoggaa Aadam uumu achirratti namni bira jira. Aadam kanarratti waa tokko khilaafni dhufe. Akkamitti achirraa eegale jechuudha. Kanaan dheertuudhaa keessa seenuu barbaadne achirraa ilma namaa kanaaf qormaata guddaa jabeeffatee lafa kaayyate tumate. Amma gartee ittiin dhaatuuf akkatti illee akkasi lafa kaayyate. Kana gunjuu waa hedduun ana keessatti nama tokko tokko of yoo ta'e malee ni ifaayyeetti yaada. Namni tokko kunii fi qormaata si qopheessee qormaata yookaan ilma Irraan seentiin nuti seentiin ilma kunii fi hidhe lima as achichi dabarraan dagatame goggasamu muun tabiraati jechuudha. Kanaaf waa hedduu dabree tadabarte irraayis barnoota dhabne takeessa jiru irraayis barnoota dhabne itti aanu irraa illee barnoota. Kana maaltu kana godhe kana wanni kana godhe akka gartee shayxaanni baawara yookaan aangoo guddoo qabu sun dhabee achi barate barumsi sun barreeffama afaan Oromoo barreeffama Ingiliffaa qofa baratuu miti seenaa Oromoo maal keessa ture Oromoon baay'izawwee bar Haacaaluu Kareessa dhabneeyyuu irraanfanne namoota jarjara qaban jiraachuu danda'anii kutaa waayyuu itti fufii yoo xiqqoo turuu dandeette waleeseeti kan jettu mijattiin kun waa dabarfatu heddii yoo walii kennaa dabaree akka duratti utaa waayyuutu dura seenee achirraan waleeti itti fuftaa jechuudha. Abdii borii gastii erga galchaa warri gastii galchan itti fuf. Utaa waayyuu itti fuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessan baga jiraattanii yaada bibilchaataa na dura dubbatameera. Yaada bibilchaataa namoonni gurguddaan dubbachuu danda'an kan dubbii nama galaafi kan dubbatan keessatti wanti na dubbatu baay'ee hin jiru. Akkuma kana ammoo yaada bibilchaataa kan namarraa fayyadamuudhaaf ergaa dabarsee amma Khadijaas akkasuma bareentuun illee yaada bareedaa dabarsanii nama keessaa fayyadamuu qabu ni fayyadama. Qabxiilee hedduu mataa irra tuttuqama jechuudha. Kan keessa yoo deemne waan baay'ee keessatti argachuu dandeenyutti akeekaniiti akka nuti keessa deemanneeti keessa waa hubannuuf waa barannu yaani. Kanaaf hundaafuu bishaan wama ta'e kamiiniyyuu taanaaniini waan kenna waan ormaatiif makanneeti jadneetuma waanuma sirbameef waanuma bocameef faana bocuu sun taane maal faatu keessa kana jira maaltu keessa kanatti argama waan jedhamee ilaalamu akka ilaalachuu dandeenyu furaa dubbatan jechuudha. Kanaaf waan walitti olfannuu fi waan walitti toluu qabu gargar taanee beekuu qabna. Osoo ta'eeyyuu amma artistii kanaan Du'aalam irraa dubbatamaa illee inni waan kana ni godhaa jennee yaadnu ammoo rabbiin dhugaan talatan ammoo rabbiin haa baasuuti. Osoo ta'eeyyuu nama kana hunda walqixa dhabuu hin qabnu. Osoo ta'eeyyuu ta'e dhugaa isii rabbi haa baasu dhugaa isii awwaalameeti gara wallaallee eessa laata jennee akkasitti hunda Oromootii fi hunda namoota Oromoo ta'ee fi isaan jaalataniif. Inni ta'uu irraa garri nu adda ba'ee yoo jedheyyuu nama kana hunda walqixa dhabuu hin qabnu. Yoo ta'eetu haga ta'ee tokkotti akka jirutti irraa deemuudha. Namni ammoo waanuma bocameef waanuma dubbatameef irrumaa iyyaa oolaa irrumaa keessa ammoo kennu keessa galanii nu fakkaataniiti ija keenya nu keessa nurraa baballeessaa deeman. Gaafa ammoo ija keenya nurraa baballeessaa tooftaa adda addaatiin shira adda addaatiin xaxaniiti wantoota adda addaa kana godhanii kaaniin booda wanta lafa jiru waan gatii hin qabne godhanii lafa nutisuu deeman jechuudha. Eeggannu waan goonu hundaa miidhaa akkam qaba. Bu'aan isaa hoo keessa kanatti miidhaa gam miidhamuu qabna. Bu'aan akkamitti mee waan kana akkamitti ilaallaadhaan yoo deemne irraa
of eeggannoodha lafuma kaaneeti jedhamee qofaadhaaf jechuu sun taane waan kana keessatti miidhaan uummata Oromoo irratti ga'u hagam yoo dhiisne hoo waliin mammadaallee keessaa waan jirudha tola jechuudha. Kanaaf immoo dubbii isaanii dursiisu dubbachuudhaaf waan dubbadhu iyyuu hin qabu ani dubbadhuma jennaan malee dhageeffachumaaf ta'anii ulfaata jiradha.